magaalaa teenya magaalaa guddoo magaalaa Roobeerratti lagannaan akka jedhamee fi akka yaadametti adeemsifamaa jira. Karaa guddicha qofaa miti karaa lammaffaa fi keessaan illee koisiin suuqiin xixiqqoon illee martisiitu guutumaan guututti cufaa jirti jechuudha. Wanni kun kan godhameef lagannaan hojii lagannaan suuqiileen hin banamneef kan godhameef kaayyoon isaa inni guddaan lammiilee keenya mana hidhaatti dararamaa jiran hiikamanii namoota siyaasaadhaan hidhaman kallattii kamiinuu haa ta'u Oromoo ta'ee saba biraa kallattii siyaasaadhaan hidhame nu hiikamu warroota sababa amantiitiin hidhaman akka fakkeenyaaf Ahmadiin Jabalfaa Baqqala Garbaafaa kunniin kallattii kamiinuu biyya kamirratti namni sababa siyaasaatiif amantiidhaan hidhame nu bahu ka jedhudha mormii agarsiisaa jirru haala bareedaan magaalaa keenya irratti raawwatamaa jiru. Cufuu kanarratti wanti nu miidhamu jiru. Miidhaan ammoo ka gabrummaa mootummaan kun nu gabroomsaa jirutu caala har'a suuqa cufnee fi wanti nu miidhamnu hin jiru. Miidhaan kana caalu namoonni siyaasaa kan akka Baqqalaa Garbaa Ahmadiin Jabal namoota siyaasaadhaan hidhaman hunda isaaniiyyuu kanneen hiikuudhaaf suuqa kana cufne jechuudha. Kanaafuu suuqni guyyaa 2-3 cufamu kun uummata keenya ka wanni inni guddaan wanni miidhu hin qabu jechuudha. Kanaafuu namoonni kun akka nu hiikaman barbaanna gabrummaan tun akka nu raafatu. Magaalaa keenya jechuun misoomaaf dhaabbatanii jiran nagaa osoo hin booressine magaalaa kantiibaan magaalaa hin qulqulleessin qeerroon magaalaa keenyaa irra deemee qulqulleessu jira. Uummanni dalagaa ofii dhaabuun mirga ofii mul'ifachuuf malee miidhaa takkaafi miti. Uummanni keenya ka Oromoo meeqatu qalamu jira meeqatu hidhamu jira kun akka nu bahu barbaanneeti. Daangaan keenya meeqatu nu harkaa saamamu jira uummanni keenya meeqatu buqqa'ee as jira. Kanaafuu akka mootummaan dhimma kana dafee hatantamatti nuuf fooyyessu. Dursee maqaan koo Awwal Jamal jedhama. Akkasumatti qeerroon magaalaa Roobee godina Baalee irratti adeemsisaa jiran akkuma guutuu Oromiyaatti kan taasifamaa jiru jechuudha. Baay'ee waan nama gammachiisudha. Kanaafuu mootiyyuu wanni taa'amaa jiru mootiyyuu wanni miidhamni yookaan mootiyyuu cufaa dalagaa hedduudha ka dhaabbame kun miidhaa lammiin Oromoo as dura miidhaa isaan as dura keessa turan guyyaan sadiin kun wanta lammii Oromoodhaa waan miidhuun qabu numayyuu kan waan miidhama asiin dura sabni hedduu waan tokko argite waliigaluu dhabuudhaan miidhamaa turan amma waliigalaniitiin irraa qoodamuudha barbaannaa kanaa oliin illee yoo ka barbaachisu taate qeerroo magaalaa Roobeetti mootummaa wayyaanee nu sobuu hin danda'u amma achi wanni sobamnuuf tokko hin jiru. Lammiin Oromoo mana hidhaa jiru nama 7 miti kalee labsiin inni baase waan fudhatama hin qabne fakkeessuu fi uummata Oromoo sobuudhaaf waan godhamaa jiru. Lammiin Oromoo hidhame nama 7 miti 7 san akka ijootti hin barbaannan waa hiikaman garuu lammiin Oromoo kallattii maraan bahaa fi dhihaan ka hidhaman kallattii maraanuu jiran nu hiikaman malee nama 7 miti mormiin keenya nama 7 fi qofaa miti. Torbaan inni jedhe san nu sobuuf godhaa jira torbaan sana hiikuu gadhiisee ilaallaa saniin boodallee tarkaanfiin keenya gurguddaan itti fufa qeerroon haga wareegamaatti itti fufna. Rabbii tana nutti agarsiisee galanni haa jiraatu. Ani akka kiyyatti akka lammii ilma Oromoo tokkotti gaafiin kiyyas gaafiin uummanni kun hagadhaa itti gubataa tures lammiin ilma Oromoo ta'e hundu ka bakka maratti ona mara keessatti ashaganii irra ta'an nuuf hiikamuu qaba. Gaafiin kennaaf kaayoon kenna nama 7 bitaa gadhiisuu miti. Ilmaan teenya tabakka seente dhabnee baay'eetu jira. Lammata ammoo akka hantuuta ooyitee keessatti hin galu. Mirgi saba kennaa, mirgi lammii kennaa, mirgi biyya kennaa haga eegamutti qabsoon kenna bifa nagaa kanaan bifa uummata miine kanaan itti fufa ka jedhu yaada qaba. Kanaafuu kun nuuf beekamee mirgi saba kanaa mirgi lammii kennaa mirgi uummata kennaa mirgi biyya kennaa akka nuuf eegamuuf warroonni namoota kenna irratti dhiibbaa kaa'aa turan hunduu akka nurraa ka'an ka jedhu yaada qaba.